Ashamaa harkafuun akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kootti galata waaqayyoo sun akkam nagaa dhabde anis nagaa kootti galanni isaan badini kan wanta sinii qabaddeen dhufe wanta ajaa'ibaati dhugaa rabbistanii jedhachuudha wanta ajaa'ibaa sinii qabaddeen jira innaa argitanii wanta tana ilaalamee jechuudha dhugaa warroota mataan keessan fuulduraan sinirraa caccabee jechuudha duraan dursaati walii maatiin haan taane maatiin haa taa'ee Kamera nara undung kata udah. Baru mati nanti subscribe kodai share kodai sini jada. Kalau na jabeza please. Kalau malu na good side joda. Orang good side joda. Good side sini dulu mukum umri kan nama good side kayak gitu joda. Sini dijual wadi ini. Karena mantan nara sini kabat itu. I love you. Baay'een jaaladha wanti tana jechuudha. Itti fayyadamala dhugaa rabbii jechuudha. Faayidaa ishee waan an argeef jechuudha. Baay'ee tokkoon jaaladha. Innaa amma inni kuni eessattuun argaman natti fakkaata kan hin beeku. Anis oduman online irra deemu jechuudha. Jechuun oduu miidiyaa irra deemu, Facebook irra deemu akka carraa guyyaa tokko argadhe jechuudha. Seen ilaalee jechuudha. Dhugaa yoon bitu dhugaa natti fakkaanne jira miti haa ta'u jedhee online irraa ajajadhee fidadhe jechuudha. Innaa nan fidadhe mataan koo dhugaa waaqayyoo maaliif sababa nyaata hojjannuuf shaashin maradhe jechuudha. Deebisii earfoonii yeroo tokko dhoskeen fayyadama waan ta'eef nan hidhadha jechuudha. Sababa earfooniidhaan kan ka'e dhoskeen fayyadama waan ta'eef shaashin hidha. Innaa mataan deemee Gimbari nasiin intini nasiin achina deemee jechuudha. Dhugaa waaqayyoo nan bitadhe jechuudha. Bitadhee dibadhe jechuudha. Amma kinoo dhugaa rabbi galata waaqayyoo innaa dammoo jechuudha. Akkuma faayidaa qabdu miidhaa qabdu waan ittiin jechuudha. Of eeggannoo ofitti godhachuu jira dhugaa. Innaa ani bakkee kan argitanii miti mataan asiin na jalaa bahe jechuudha dhugaa. Innaa asiin illee argita. Qindaa'uma asiin achi dhaheetan jechuudha. Innaa asiin bakka nyaara wajjin asitti akkatti walitti na jalaa dhufe jechuudha. Innaa of eeggannoo godhaa isin jechuu barbaadatan jechuudha. Innaa dhugaa rabbii itti fayyadamaa laala jechuudha. Warroonni immoo Joordaan keessa jiraatanii barbaaddanii nan ta'in qorra xiqqoo ishee jechuudha. Saadhiin kootii qorra uffadhe warroonni Joordaan keessa jiraatanii barbaadanii keessan na dubbisaa dhugaa bakka lakkoofsa isaanii isiniif ani akka jechuudha. Bakki barbaadanitti isinii fidu jechuudha. Bakki barbaadde simbichaan heloo jira ta'u lakkoofsa keessan na barreessa jechuudha. Yoo barbaadan immoo ganni keessanii isin barbaadne naan jedhaati. Innaa ani immoo lakkoofsa isaanii isinii kan kenna bakka barbaadan fudhatan. Isheen tuni doraaranii rikuudha lamu akkas jechuudha. Kudha lama ani garuu dinaan fidadhe jechuudha. Dinaan birrii sagaliina fidadhe jechuudha. Yaa taasiki birrii lama hin kafaltu waan ta'eef innaa akkasitti bilqaatti lama fidadhe jechuudha. Bilqaatti dhugaa rabbiisin jedha madaamiin tiyya mataa isheeti. Maaliif shaashii akkasitti wanta shari'attuuf jechuudha. Mataan ishee fuulduraan asiin akkana asiin baheet asiin achi akkana baheet asiin kara kanan akkas jalaa bahee jechuudha dhugaa. Innaa mataa kiyya waan inni shaashii dhadhuu fi ittanan badhafaadha jechuudha. Wanti mataa namaa biqilchuuf hin jira injaan jechuudha osoo kan hin argin jechuudha. Innaa gaaf kaanii ani dibadhee akkasitti godheen deemu argite mataa kee maal jenna akkas godhatte maal jedhamsii ta'e naan jettu jechuudha. Kaasaan isa kanan itti agarsiise jechuudha. Ofii isheetti illee fidatte jechuudha. Amma hin dibatti jechuudha dhugaa rabbii. Innaa bakka shukura midhaan jetti dhugaa akka jechuudha. Maaliif waan natti agarsiiste galatoomii jette jechuudha. Maaliif biqileef jechuudha mataan ishee. Innaa miidhaan isaa immoo maalinni yoo jettani fakkeenyaaf yeroo isin bakka isin hin barbaanne jechuudha. Qoomee kaameraatti asiqa kaameraarra fagaadhe miti. Innaa bakka isin hin barbaannetti mataan keessaa isin biqiluu danda'a jechuudha. Bakka isin hin barbaannetti maaliif qibaatittiin tun akkuma faayidaa qabdu miidhaa isin qabdi jechuudha. Yeroo dibattanii of eeggannoodhaan dibadhaa bilis. Of eeggannoodhaan dibadhaa noota akkas jechuudha.
Inni akkasitti dibattu jechuudha kinu. Baay'een baay'isina yoo baay'istanii sinirratti ni ta'a jechuudha. Sirriin dhangala'aa waan ta'eef fuula keessan irratti dabbasaas hin ba'uu danda'a. Bakka isin hin barbaannetti dabbasaas hin ba'a jechuudha dhugaa waaqayyo. Maaliif yoo xiqqeessitanii dibattanii shaggaadha jechuudha. Xiqqaatiif waanuma xiqqoo qoricha taa'aa baay'isaniif miti inni jechuudha. Bakki hin barbaannetti rifeensi sinirratti ba'uu danda'a jechuudha. Ani kinoo asiin argitanii asiin nyaara walitti nyaalaa dhufoodha dhugaa rabbii dubbachuudha fi inni xiqqeeffadhaa dibadhaatu jechuudha. Galgala dibannaa, ganama dibannaa, maal dibannaa rakkoon qabu yeroo barbaaddan dibadhaa. Garuu baay'istanii dibattanii akka fuula keessan hir'isuu dhangala'e kana takka rifeensa akkasiin hin baanne please. Boodammoo mushkiliinatti akka finne isin jechuu barbaaddatanii inni akkasitti jechuudha. Inni harkasii amma akka xuuxaan kana fuula keessan akka hin xuuxne dabbasaan isin irratti biqila dhugaa waaqa jechuudha. Ani baay'ee tokko sodaadhiin ture jechuudha dhugaa inda'uma asitti kan na biqile tamasgeen iddoo asirratti fadabbisaan na biqilaa maalan godhe jechuudha. Innaa baay'ee tokko wanti ni ta'a itti fayyadamaa laala dhugaa waaqeen isiniin jedha. Inni akkasitti maasachaa godhattan jechuudha. Argitanii innaa hin baay'isinaa jechuudha. Nuyi xiqqoo ishee nama baay'ise. Way guddoo. Innaa xiqqoo ishee immoo nama gubdee dhugaa waaqa jechuudha. Wallatti wanta balaati. Ookee nama gubdee jechuudha xiqqoo ishee si guba jechuudha. Aduu keessa faayoo akkasitti dibattee deemtu xiqquma asirra bakkee kanatti afaan akkasii taana si guba dhugaa dubbachuudhaaf ta'e taana. Innaa of eeggannoodhaan itti fayyadamaa jechuudha. Anuyyuu baay'ee rakkadhe jechuudha. Asitti dabbasaan asiin as akkasana jalaa ba'e. Amma asii achiin dha'a jechuudha. Akkasitti jechuudha dhugaa waaqa jechuudha. Dabbasaan nyaaraa walitti na jalaa dhufe jechuudha. Asii bakkeen hin barbaadu dhiisee bakkeen hin barbaannetti jechuudha. Na jalaa biqila jechuudha dhugaa waaqayyo. Maaliif asiin akkasitti na jalaa dhufe jechuudha laal. Ani yeroo jalqabaatiif gaafa dibadhu jira kun normaali qibaate kan dubbatu akka inni cebbifu kudhan dibadde dhugaa waaqayyo jechuudha. Kasaan deemee tanan viidiyoo mastaawqaa hojjetan jira miti isan laalee kasaan deebisee warruma irraa bite san immoo nan gaafadhe jechuudha. Maalati akkamitti akka dibatanii maal akkas jedhanii nan gaafadhe. Kasaan akkatti dibadhu xiqqeesse dibadhu. Bakka jiraamti reen akkasumatti dibanna jechuudha. Kasaan innaa dibattu akkas godhitu xiqqeesse akkasitti dibadhu jettee na gorsite jechuudha. Innaa odoo akkasaniin akkuma saniin itti fufee sun deebi'ee gaafachuu baadhee mataa miti fuulli kiyyaayyuu dabbasaa biqilcha jechuudha. Innaa of eeggannoo godhaa dhugaa waaqayyoof jechuudha. Akkas kaakina dhugaa tamasgeen jechuudha. Ishii kan ammaa kan akkasinaa taate jechuudha. Torbii lama keessatti jechuudha kan akkanatti naa biqilee jechuudha. Dhugaa hin biqilchite jechuudha. Hin guddistu garuu hin guddisu kan guddisuu miti. Kan guddisu osoo hin taane mataa keenya karaa gimbaariitiin achi nu jalaa deeme nu biqilcha malee hin guddisu hin lallaasisu jechuudha. Innaa warroota mataan keessan sinirraa dhumate sababa shaashii hidhachuudhaanii yookaan warri biyyaraa kuni shaashiidhaan manneen tokko akkatti shaashii ofirraa buustu kan hin jaalanne baay'eetu jira jechuudha. Mana shaashii akkatti hidhattu barbaadanitu jira. Innaa kanaaf dibadhaa itti fayyadamaa. Dareen diidamni maal keessatti nuyi caaltu jechuudha. Nuti koo ofii keenyaaf kan hin taane caala koo namaaf kan taanetu caala jechuudha. Innaa ofii keenya dura ofii keenya ofii isaatiif haa kenninu dura ofii keenya waa akka bakka jechuudha waliin jechuudha. Sikkiin immoo na jeeqartas jechuudha. Innaa itti fayyadamaa jechuudha. Intiin isaa immoo sinii fallaxafa jechuudha. Dhugaa ani lamaan qaba jechuudha. Kanaaf isa kana lamaan qaba jechuudha. Namittiin xiyyeessin kophaa isheetti fidatte jechuudha. Dhugaa itti fayyadamaa laala isiniin jedha uummata. Wanta mirtiidhaan baay'ee tokko hin jaalladha jechuudha. Maaliif gimbaariirraa xiqqoon furtii jirtu jechuudha. Hawaatama akka ammoo jechuudha. Guyyaa tokko lafti hin arganii akkasitti itti fayyadamaa laala isiniin jedha. Warroonni mataan keessa sinirraa caccabee amma kun nan barbaachisu yoo dhugaa rabbii shanyoodha asii bakka. Dhufee dhugaa waaqa nyaara nagaa jechuudha mataan asiin jechuudha. Asiinis akkasuma asiin immoo asii achiin dhahee jechuudha dhugaa waaqa jechuudha.
እንደውም ነንካሰ jedheen jechuudha yoon immoo maqasiidhaan tuqe sirriinatti caala jedheen dhiise asiin immoo kana biqilaa jira asiin isumaan jedhu galata rabbii innaa itti fayyadamaa isiniin jedha itti fayyadamtanii lawxii isaa argitanii na galateeffattu hin beekamu innaa anuma jalaayis immoo ilaalte goddanyaatti dhugaa waaqa jechuudha viidiyoo kana ilaaluu hin dandeechu ragaa naa taate argitee dibattee lawxii isaa kan argattee jira jechuudha isinis itti fayyadamaa isiniin jedha intarneetii Sinifan immoo footoo isaa immoo sinifan laxxafaa jechuudha. Warroonni Joordaan keessatti barbaadan na dubbisaayii lakkoofsa isaanii sinifan kennaa. Lookeshinii keessanii argattu bakka jirtan sinifii dhufa jira. Warroonni biyya kana jirtan immoo kayyoo barbaadadha. Sinii jechuu barbaadatanii inni viidiyoon kiyarra kana fakkaata. Amma viidiyoon biraatti walitti deebinutti nagaadhaan naa turaayi.